Tolee, barattoota qubee afaan Oromoo Wangeelli Bu'uuraa Waldaa Ijoollee Waaqayyoof akkasumas hordoftootaa fi barattoota meetii chaanaal kan taatan nagaan Waaqayyo Waaqa isa jiraataa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam jirtu? Barumsi maal fakkaata? Turtiin akkam? Haalli qilleensaa haalli jireenyaa hunduu bayeessaa? Jabaadhaa isiniin jedha. Hojiin akkamii maal fakkaata? Barumsuu akkam? Otuma dadhabdanis jabaadhaa. Yeroo boqonnaa keessanii barumsa keessa wajjiniin dabarsaa, waliin taphadhaa, qubee afaan Oromoo waliin babbashannanaa. Qubeenni guddaan isa kamii? Ati ishee xiqqoo moo isa guddaadhaa? Aba caadaadhaa? Yookiis immoo qubee dachaadhaa? Yookiis immoo qubee dubbachiiftudha jettaniitu ati eenyuttanii gaggaafattu jechuudha. Inni asanii booda isheen qasitte ani dubbachiiftuun jedhama. Maqaan koo immoo haadha. Ani immoo dubbifamaan jedhama. Maqaan koo immoo qaadha. Ani qubee dachaan jedhama. Maqaan koo immoo dhaadha. Isiniin jettu jalqabde jechuudha. Gaafa isinii walitti dhufeenya godhattanii qayyabattanii dubbisattanii jettanii ofiishii isinitti dubbachuu jalqabde jechuudha. Walitti dubbachuu jalqabdu dura callistanii wallaaltanii jechuudha. Kanaaf jabaadhaa sirriitti qayyabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Gara barumsa keenyatti toon darbiin barumsa qubee afaan Oromoo kana walitti fufisaan kukkuteetoo isin barsiisaan jira jechuudha. Haa ta'u malee kutaa tokkoffaasaa gaafa ilaaltanii koomentii jalqabaarraa fi diskiripshinii jalatti kutaa lammaffaasaa immoo gadhiiseen jira jechuudha. Kanaaf wal jalatti argachaa waan adeemtaniif ilaaluu isiniin dhibu jechuudha. Kutaa sadaffaa yookiis kutaa arfaffaa gaafa ilaaltanii kutaa arfaffaa koomentii jalqabaa fi diskiripshinii jalatti kan kutaa shanaffaasaa immoo argattu jechuudha. Haala sanaan qubee kana sirrittiin baruu dandeessu jechuudha. Egaa qubeen kun barsiifamuu kan jalqabe sababni isaa obbolootni baay'een isaanii jechuudha. Sababa adda addaatiin akkuma dheengadda dubbadhee ture sana biyya isaanii keessaa ba'anii biyya ambaa keessa jiraatu jechuudha. Kanaaf biyya keessatti hin baranne asittis immoo carraa barumsaan arganne wajjin dhufamu.